لا والله ما تأتي ما كن عادي دابر وان مجرو وانت هندايو ربي في دوان تأكون عادي دا وانت نمت أجامو سنجرو الحمد لله وانا كفايانا كني ربي يغلني أجا والله كفايا جالنجرو بيته hinaaftuun seenaa namaa balleessuuf jaalatti an rabbii tun arragaa dhugaa fedhoo sun jaaladhu nama si wajjin nyaatee nama uffata tokko wajjin uffanne nama sin madaaluun qabu dhalaa takka tasigeessu ni jirti jee yaaduun yoo dhalaa durriyyee yoo taate malee dhalaa kashlabbee baalagizeen sigeewuuf yoo taataafatte malee ati dhalaa baalagizee miti ati dhalaa gizaa yookaan dhalaa yeroo fi miti ati dhalaa dhugatti sharafaa fi kabajaa qabdu nama warri isaanii kabajaaf maamusaan guddisee ijoolleen manaa beektaa amala ijoollee magaalaa amala ijoollee alaa wallaaluu dhabuudhaan yoo ta'e malee maamusaaf sharafni kan kee abbaan fadhiyoo si dorgome tokko siin akka waliin qixxaanneen hin beekaanii maaliif akka ummataa suuraa keelaaleen dubbadhu akka ummataa suuraa keelaaleen dubbadhu akka ummataa viidiyoo teelaaleen dubbadhu waan si wajjin nyaadhee si beekuuf sitti dhiyaadhee si wajjin shirshirii deemee si wajjin taa'ee waan si beekuuf ati dhalaa feetee yoo dorgomte dhalaan takka akka Afrikaatti waan si caaltu natti hin fakkaattu kan immoo mooraalii guddaa kanatti booni. Makan ke bareedaadha ye wallahi alhamdulillah lakki galanni rabbina gaw ya sagaleen keen dhagayamu hamtu takka sirraan dhagayamu waan tokko waan hammaattee toltee narra ejjatanii narra horrisanii sagalee ol kaastee nama duraanis hin dubbanne ammas dubbataan jirtu wajjin jirra siin jettu beektee waan facaafate haamata nama tokko yoo miite jaja nama oltee hin bultu harkarratti namaa deebiti ati namatti hin gafin malee namni usitti gafe hundo waan haammatee facaafata waan facaafate haamata jedhani alhamdulillah kanatti wanti na gaddisiisu takkallee hin jiru walla ummanni oromoo haa jiraatu rabbiin isaan haa kabaju anis akkasuma isaan jaaladha isaan kabajaa naaf jiraadha umrina dheeradha hundi keessanuu isin jaaladha walla ummanni na bira nama dhibbaa afur maaltu jira sagalee kiyya kana seenaaf haa kaayyatte oromoon wayiin jechuu barbaada rabbittis ni kadhe ummata kiyya dhumarrattis arguuf teessanii wallahi hohooyin tun booda waan isin taa'u teessu isin hundi walumaan agarree tuffachuu teenya namoota bakkatti dhiqatanitti hin goggoyfanne namoota bakka ciisan hanga halkan bari'uuf hin rafne namootni kuni booda dhuma isaanii walumaan laala dhumti isaanii akka hoomachaati hoomacha agartanii miti hoomachi tokko yeroo buf jee akkana qabatte akkanumatti harkatti nama hafee badaa miti wanti amma micoota irra dalagamaa jiru kuni akka hoomacha ta'ee hafu shakkiin godhina anaatu sin jee hoomacha shakkii takkan godhina dhugaa rabbi amma akkanatti micoota natti gammaduun istaayil adda addaa irratti maxxaluun foot viidiyoo garagaraa irra poost godhuun suuraa garagaraa irratti poost godhuun daa'ima sii irratti akkasitti caffaruun kun hundinuu booda hoomacha ta'ee hafa naamana kanaaf waan tokko sitti hin dhageemini mooraalii keetiin booni Zeynabaati waan tokko sitti hin dhageemin bataa jee nu wajjin taphadhu nu wajjin kophii akka feetetti ayyee sitti hin dhageemin sitti hin dhageemin sitti hin dhageemin ayyee ishee jira أمشر نسرات النوامتي وانت اندبر رنجرو تبدو أما جفتي خلنا فرمو كوتش تجري ما تبي ولا في أكملتي قالك ما نجرتها لا بكي وجي جرا بكي وجي جرا اوكي أكسر عنه وزينة بايه أكسر عنه بليس أيه أكسر عنه بريدتيه
أكسر عليكم أكسر عليكم Ina ragu. Dubbii lakka dhugumaarraan bareedan. Jirta qilleensi akkami achi? qilleensi bareeda na bira dhufu geessee maatis Inshallah rabbi jedhe. ati na bira dhuftu karaa Ameerikaa sana achi deemuu qabda. Achi warra singilii malee namni dhufu hin jiru jedhanii. Singilii malee namni dhufu hin jiru hin jedhanii. Biyya kana amma akkami sin godhaa turarree singilii Bakka walla karuma rabbi nu fide deemna maal goonanu. Karuma rabbiin hin dhaabattanu jedhe dhaabanna achi inshallah. singilii qofaa miti warri qabas ni dhufa. Bakka nama afiroo kiyya fudheetiin dhufa achi. Singilii warri jaarsee qabus ni dhufa, warri daa'ima qabus ni dhufa, kan hin qabnes ni dhufa. Nama hunda fitan. Taaptaappii godhuu na dhiistanii nan barbaachisu. Taaptaa muka naa godha. Singalee akkami amma yoonni Dhuftan bana dalagaan jirtu amma. quba irraan qabu wallahi sobu quba irraan qabu an bakkee hojii jira wadda bakka hojii dhufee nuun galle bakka hojii jira wallahi. Okay, jabaadha maal seeti achitti Zainaba wanti guddaani itti irraanfachuu hin qabdu maaliif carraa mataa keetii katti fayyadamtu qabda waan ta'eef siif namni biraa adda waan godhuu qabda yee godhi waan godhuu qabdu. Okay. Inshallah wallahi beri hundumtuu guyyaa eeggata malee beri yoo rabbiin riskii ta'e as keessaa fixe guyyaa eeggata malee waa'uma sababee rabbi as keessaa si baasa. Maa hin deemne akkasii jedhan malee hundumtuu guyyaa eeggata ta rabbii malee ta namaan taatu. Inshallah guyyaa rabbii keessaa nu baasee deemna wallah. Ni baata inshallah rabbi wajjin. Taayina waa himachuu baay'isaa. Dhaabbata baqataa waa gaafachuu baay'isaa. Seegalee. Inshallah wallah. Yaa iyyannaa garagaraa. Inshallah kaamee yoo rabbi nu laaffise jaluma deddeemna. Ni laaffatti. Wallahi rabbi nu haa laaffisu hunda keenya. Warroota as keessa jiru hundattuu inshallah rabbiin as keessaa nu haa baasu biyya baqaa kana keessa. Yaa hunduma keessa nu rabbi inshallah ni baatanii abshir. Wallahi inshallah rabbi jedhe. Kairoon hin dhufa amma bara 2024 ji'a amma ji'a ja'affaati ji'a 4 booda ni dhufa inshallah. Walla ziyaaraa mukoota yoo rabbi nu agarsiisee walla garraa yookaan bilbilumaa wal bira jirra. Yaa inshallah ziyaaraa fi osoo hin taane dhimma wayii tokko hin qaba. Sanifin dhufa. Anuun arguudha yoo anuu baay'ee akkas waan dirre akkas asbabaan fakkaatu. Yeroon ba'uu deemu yoo ta'e malee yeroon gara naas deebuu deemu namoota ta'e yoo ifitti yaamee akkas Wallahi rabbi si haa. inshallah. Inshallah kaanullee rabbi nu jiraachisee hanga sanii as jiraannu ta'e inshallah rabbiin
nagaan si haa fidu. إن شاء الله بكتير إن شاء الله إن شاء الله. أمتك أشتي مصراية ربما نسوقش. بتشالن جبنا في زينب بعدا تبنا مي. Banam. نبنا جين كايرو تشالن جن في لينا كنا جين. أشياء كنا فلوس. So كسبك إن شاء الله. وارك نبا. Ayah rakon abu amshiri. Mana cuma kita demo orang asli beragam mana jelasan. La manu madurani sanjira. Manu madurani sanjira. Cuma cerita. Okay. Nah, mana kayak berada dah. Achuma jirra isa deemna itti kaakina. Asuma keessa gangalachuudha. Warri mana yoo sirra bashte maal goota jijjiirtaa uummanni bareedaadha. Waan irraa irratti hin qabu. Laa manni yaa'iin qawwee dhugaadha lakki. Yaa'ii takka illee hin qabu. Ashangulliitii boo'insa azalatti hin ergina tokkokin naadaba waan ta'eef ashangulliitii boo'insa azalatti hin ergina. Yaa. Waan fiitii galatoome abibti. Ma warri akkasittan jaarsan qabu siin jedhanii ma. Maali? Zainab. Maal taate? Wayye waan dhufii galatoome. Waan dhufii laaju golinaa guutte galatoome waan dhufii. Qaalitii. Eenyu siin? Waan dhufiidha? Waan dhufiiti. Galatoome wallaahi waan dhufii. Jiraadha. Waan isin naan jettu walla meeti yoon boo'e yaaran boonne ani kana booda imimmaan kee akka hin dhageenye cufii baay'ee sirriilee ayyee waan dhufi laa boo'aan jiru walla maal sochochise maa waan namni narraa du'e fayyaa qaba alhamdulillah fayyaa argachuu kiyyattuu ni gammada wallaahi. Kami takkan sinyal ber. Seriade deh. La waan dhufiitu hin boo'ini maali naan jetti ani hin boonne jedhaanii jira. Waan gaarii siin jette. La namni yeroo nama dhagama malee yeroon hundumtuu wanti hin tarre hin jiru. Waan rabbi sababa godhee fideefuu hin beekamu alhamdulillah jedhanii fudhachuudha wallaa waan hunda. Keetuma abbaan fira waan tokkotti hin jinqamin. Ayya wanti hundi ni sirraa. Hin jinqamin. Inshallah. Nagaya fayyaadha akka Oromoo. Asirraa. Amma achi dhufee na kan isaa kam jette? Oman dia biaya jersa dan nanti tu aja. Ana. Jigisnya akan itu Zainab aja. Malah tiduranu beroso. Oso ingafatin dhufte berkaruma kuta. Zainab mufiro esi jirta. Kotu me amma nama sanu nanjeru da begi. Binti dia abshir wallahi ni dufa urab. Wain ni dufa amma dufain jechuudha. Dhufee sargii ajaa'ibaa achitti naa gootame qaadhima tokko qaadhima hedduu nagaa fachu keessaa filadheen hanga ammaa murteessine keessaa guurradheen tokko murteessee sitti fida. Silaa faamilii suma qabaachuu ta'e. Hanga ammaa filannee jaarsa. Isii chaalenjii guutaa abaabuu guutaa. Geemii taphadhu bileessi yaalucha. Sulte, le tome.
سيقلة أقام في لني نتي والمرة نتي دماتي بقى أقسم لا نجرا وندنا osoo isin nan jedhini challenge abaaboo songuutiin isin jala qopheeffannoo ta'e. Dafiroo guutaa challenge giiftii lee kanaaf please alagaa hojjetabachaa hin jirtu anaa wajjini ani rakkoon qabu moomus moomes rakkoo tokkoon qabu wani si wajjin wallaahi ani matama kiyya xiqqoo firii gochuuf asirra dhufee ta'a malee wallaa giiftii fi miti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asiibanani akka isi namoota ni qixaatamaa fi sirriitti moosisaa waan fedhe ana qixaatu. Na qixaattadhu akka giiftii sii kanan okay? Waayyaani bennama adabeen beeku dhugaa. Dhugaa walla nama adabeen beeku jechuun is sodaadha nama adabu sanuu yoo nama beeku taate nama yoo nama beeku taate malee nama hin beekne sanuu natti ulfaatan jedhu waa takka. Akkanuma see taphadha malee. Dhagee distii mataarra kaayyadhu nasa daaraa matatti dibadhu na fuulatti. Naan jee. Wallaa guyyaa takka akkas godheen beeku nama guyyaa takka akkas godheen beeku wallaa. Rakkoon qabu ana akkasii ta'a godhadhu natti bari deeme nama hunda akkasii godhe. Yeroo manni giiftii sii kanne mooraalii uummata keetiitiif itti tola sii galee. Maaliif distii si baachisa maal? Maal qaba distii baadhadhuuf miintara ijoollee maanyaana kaayyachiisi bakka ani jiraan fuula biraan irratti baasi. Uummata taphachiisi. Bakka kana malee yoo si mooye akkasii godha akka filtarii kaayatta. Takka silaallee bu'aarra. Taate bakka. Akkasi maaliif warra enjoy sitti godhuu sitti gammaduu sirriitti taphachiisu. Yeroo laayifii geema taphattu hin sodaatin yoo mo'atte qixaati nama sirriitti qixaati. Jilbaan deemjayin maalis qulqullina kee hojjedhaa jayin. Bakka kana malees challenge habantan wallaa ni adaba namatu azala komintooyi naan jedhee kolfe wallaa. Amma kuma shaniin na si'aama wajjisanii siif kottaa mana banadhaa qabu. Rakkatte waan kana barreessitiin beekoni. Kun amma kuma shaniin na si'aama wajjisanii siif qixaatama. Bakka jawaadha kuma shanii miti jarri kiyya kuma 10 iyyuu fidani. Kana taap godha. Ani taap godha. Taap godhanii adabnaan garuu artistii adabuun natti ulfaata waliin nyaadhee wajji dhugee natti ulfaata dhugaa. Ijoollee qaba yeroo na qixaatte maal qaba duraan walitti qoosnaa yeroo jijjiirroo. Amshee rakka. Gaafii si gaafadhaa yumii afacha jaarsa kee wajji sirbitee turte. Akkana kunoo. Akkana laa kunoo ammoo eeggadhamma fidatti. Inni naafin yeroo siimeen inni naafin. Sultaan dallaana kolfisiifte. Qabamtee moo qabamte. Kolfisiifte sultaan. Warri waan biraa haasoytani dhugaa dubbachuuf Nasraan gizee isa waliin baaste san na bira dhuftee eeyyama narraa fudhattee rabbi isii haa kabaju haa ulfaattu ani waan biraatiif miti wajjin hojjechuu barbaade viidiyoo naan jennaan ayyee jedheeni eeyyamee fi waan biraatitti fudhatina warri kuwwan. Kuyin bii maarree feetu kanaani na rakkistee. Maal nama wajjin jiramti maa maraataati. So geeffadhu amma riikaardii godhachuu dandeessi beektaa garri isaan tuni. Itti himna seenaa sirba sana akkatti wallisne itti himna. Garuu si mo'achiisan jiran maal goonare? Maal jechuun jiran si bira? Ispi challenge hin dhufne bira ispi challenge nama mo'achiisa akka yoo gaafii barachuu barbaadan gaafiif deebidha. Dhugaa rabbi Zainab Abubuwarte. Gaafa sanii waan baay'een hojjechaa tura meediyaatti beektaa gaafa sirba san baasne ajandaa guddaa nurra ka'e miti ni yaadatta. Kanaaf reedii irratti
dhugaadha. Nama tokko tokko fakkaachuu mala namni yoo walittis kalaa'ee namni akkuma ta'etti fudhata beekti akkuma yaadetti fudhata. Sirra tarii kana. Keessa namaa kan beeku rabbii tokkicha. Keessa namaa kan beekuu fi nama si dhiyaate qofa. Siin galee. Kuma lama. Ispi challenge maal kuri desila? Balleessi ergadhu. Anas si erge moora lachuu ismaatu na erge. Anatu si erge am. Galetu. Ispi challenge irratti bareeda sila. Tabbi godhuu didanna bira taaptaap hin qabu kanaaf. Sirri taaptaap godha korona bira jirtan. Taaptaap godha challenge naa dhufu. Nama fata goone gadhiisna bakka taphachisee kofalchisee ni gadhiisa. Isinillee isin bashannansiisnee gadhiisan. Jaarsa kiyyaa wajjin taphattee hin gadhiisa. Anaan jettee jirti. Sirba jaarsa kiyyaa wajji baaste yoon si moo'ee si godha. Kanuu berda gadde een gadde kara fidan. Moo dhugaa. Kan sirba kutanii fidani. Magartuu yaa bifti. Akkamii? Ma wasi qofa hojii sirbee si malillee gaaddisee olillee sirbe gaaddisee moo intala taan mijayyoo taan. Akka kiyyaatti wajjin hin bareechine reessi. Yoo sani kaa bara meeqaree bara 2017 bersun. Hin bareechi. Ati maal guutee bareechite? Sirriitti illee ingise waan na godhe reedu. Yoon jeen gatta achi deem yoon jeen as deema na rakkise baay'ee wanni viidiyoo gaafa sanii yuutuub hin qabu mini beeyta. Reenaba. Hin qabdu yoo sanatti. Inni nu yuutuub hin qabu gaafa sani beeytaa mini. Hin nagaa. Inni nu qaba inni kaamma gisee bara 2019 hin qaba sanduraa qaba. 19 itti barka taphanne nuti. Kudha sagali isaa? Oh magartuu iyya bareeddu. Kudha sagali bel. Okay. Garuu akka malee kaameeraa sodaatu ture gaafa sanii tolchaa dura fiigaa ture. Tolchaa si waraabeesil? Tolchaan nu waraabe bar tolchaa seet. Amma qabdu kun amma ispichaaleen keessi dhufa. Ayyee amma na bira taaptaap godha. Mallattoo tiktaa keessan akka ispichaaleen dhufuudha. Amma uummanni irra koofilaamu cubtaawwan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa sikiyya nama qabataa hin beektamti kalama badaa hin jiru. Yaa Samiir bakka arra seenaa bakka ati firoona qabdee jirti arraaboo qabamtee moo qabamte naan jette. Jaarsa kiyyaa wajji wallistee gaafii si gaafadha yoon si moo'ee gaafii sirrii naa deebisii naan jechaa jirti. Good out. Hospitaling gibanaaf Jibril thank you. Galeto. Yo akasi tap gora sirrit. Wayni namoota meeqa tap goru jirani beekani wallahi nama meeqa la kan nama sagaltu tap goru jira kan nama 600 maal jechuudha yaa lammi yaa sabab. Tia Jibril galatuma abaaboo warra kanaa jirtan tiktaakii warra kanaa. Tajaajila nama dhibba ja'an jira akkamitti taaptaaf hin godhu? Godhuu jiran garuu namoota muraasaa godhaa jira nama hunda osoo hin taane. Gacha bergee geemii taphatatti jirraabe gastii miti. Kaaruyee xiyyaadha firoo jaa tokkos jala. Ati mana jala jala jirta moo haadha firoo jala jala jirta kaaruyee xiyyaadha firoo. Ana bira hin jirtu ati firoo. Fiisillee akka chaalenjiin. Magartuu bareedduu. Inuma si jaalatan haadha firoo dhiirti barkoomanti si jala balleessiti anaa si fuudha. Anas. Galatooma Jibriil magartuu.
Mal boma wa indu setan injiran abba firao lagoi nagaber. Ay, warri nasi putar. Galatuma magartu. Isbitaaleen kin dhufaan jiru haadha firoo maaliif akkas? Wayni ana dhufee jiru. Anaa si fuudha. Wallahi shit ya jain. Kino do. Amma isbitaaleen kii banaa ichitti reeksisuu deemti na qaqqaba. Intalatee sana warra duu deemti. Abaaboo 13 gaafata. Ay, dirin jira firuma wa fudan rasa. Namni 13 idilii kana wal jala namni qabdan. Namni garagaraa takka dafa galir Na. idilii takka qofa kan tani 13 irraa. Onni naa kana yookaan Guta injira. nam asadi indee aannon jala dhumuu deemti. Dhumuu deemti wallahi. Dafa Galetuma wala. dhumattee bakka dhumattee jirti. Galetuma. Dhaggeeffatu kan bananii ta'aa jiran laa ilaa rabbina satteet. Iccitii guddaa akkanaa leencaa malee himuun siraan ta'uu haadha turuun. Qaadha jedhama sirri guddaa. Dhugaa iccitiin fi bareedii malee himu. Laalletiin irratti mari'annaafat. Laalletiin. Iccitii gurguddaa akkanaa Irratti ilaallatu. Hin beekamu yookiin qixaatti bira sii kennuu danda'a. taaptaappiidhaan kan himamu kun Akka akka ilaallutti abbaanuu kennee makan. himiif bareedduu qoja. Viidiyoo qarshii maaliif Itoophiyaa kun dhibba shan. Waan na galatooni. Kuma lamaan himaa noo hin himu. Iccitii yoo hime amma seenaa waan silaa haara qabdi taanii deema akkuma wayyaaree jaartii tanaa dhabuu jettanii. Hunduu galta. Wayyo. Ameen waan biraa si adaba. Waan biraa si adaba masaan hundatti baay'ate waan ta'eef waan biraa si adaba. Dhugaa masaanuu si baay'attee mee? Baay'ee rabbuun Zainaba. Zala anaaf abbaa firoo kiyya dafee rabbiin asiisaa baasu. Inshaallah. Du'aayis ni goona wallahi. Rabbi sinaa laafisee rabbi nagaa achi keessa hojii sinaa baasu. Nasraatiin nagashi. Wayya. Haadha biroon Amma qixaatii wanti fudhattu. kuma shaniin Akkaan kolfini. hin jenne. Akkaan kolfina. Kuma shaniin hin Filtarii godhuuti iyya akkanumatti. dhagee kuma shaniin. Isaa miti nimnu isaa miti waa'ee isaati miti. No qixaatuma kaanuu ka filtaraa kuma shaniin siin hin jenne qixaatiin hin guutamne. Haadha biroo. Kuma shan yoo sii guutamne qixaati kaa. Bakka. Kuma shan tajaajila fi nama kumaaf bitan. Nama kuma dhibba shan tune kumaaf dhibba shan tune jala jira kuma shan kutaa bilisa akka isin adabu. Mi'a warri kolfuu barbaadan kuma shan guuta. Anis kolfuu fedhaadhaa qaburraa. Dhugaa kofalchisuu barbaada haadha biroo. Anillee si kofalchisu. Iddoo lamaan kuma shan jedhe durumaa. Okay. Taataafi nooni guutanii jiru soonni biroo jaafaati. Amma maaliif taaptaappii natti keessan sinatti qusattan nama 500. Taaptaappii qofa narraa qusachuun gaariidha ree. Biyya lafaa Nasraa sirba kennu sirbu. Taataafi godha jabaadha keessatti. Ani sirba isin sirbaa isin sammuun akkam isin taate abibi. Sirba kanuma sirbuu jira. Nasraa gaarii wayye. Ani warri koomantii kun yoom koomantii yeroo tokko dhiistanii taaptaappiin an guutame. Yeroo tokko koomantii dhaabaa taaptaappiin an godha.
أي أكسي قالتهما أكسي هنا كمان جد أبدني جستلا لامو yes thank you قالتهما عندك بس قالتهما قالتهما God I just Dama kana kan mosi yookiin asir bituu yookiin filta godhinu fi أملا أني ذكروا كان درس بيشارين كنا بنتن kolfisiiftuu لو كان بومبو اللي سدت اللي سدت ililli saddeet guutaa. تبغى أنا أخذ نتن لما تبغى أخذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ إس بيشارين كي بنا اللي خنا namni afurii kan jira namni afurii. Kalau tu mau. Jiru tafilee godhaa. Kuma sagal tinggi. Saala Tapi namni tokko xiyyaa addaa guuttanii. si butamnya Zainab. Enggak boleh di. Ini guutan bani jira. Butam nama dia? Nah guutan. Okay, kuma shan silkan numfar Zainab aye last game itu bana, okay? Ani lain garam kara dia ay martun game ah. Kuma shan guutan isi kuma lama siapa? Kuno kuma shan silkan. Ayye rakkoon qabu. Ya wan bakka adamee baasna. tanda ifada. Nasrati hayu wallahi thank you so much. Waye mata fikirin mata jarala. Ada Firo Zainab Zainaba Zainusha network si kami Ni daga. Okay bare duti ana kya nas bole In dhagahamu Nasra. amma sin daga Networking gisee tokko na qabe. ayye bare duti ana kya na buri bakka shi wala argina alkan gaari tisbala khair Ayye shiti jabaadhu galata raa Ayye cha nagaan buliatis. ayye bare du zannati fataje okay Ayye cha. ash Ayye rakkoon qaba. ayye cha Yaa ummata kiyya. Galatooma warri taab goota. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Alfiyya ummata bashaasha kiyya. Waalaikum salaam. Kuma shan guutaan nan diddan kaasilaawaa baay'ee gaafachuudha akkaataa isiin itti sirbite fa'aa. Kuma shan guutuu diddanii akkasitti nu jalaa taree nu jalaa dabartee guyyaa biraa itti qophoofnee gaafanna. Sabri waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naafi jaarsi kor sulte
ميلا بقولك هي تكون عقوتا ماشو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بقول ناقوتا ميم ها ناقوتا لا بقولي مكينة ديمتو نافقوتا أكمل جرت كمت إن شاء الله كوني ما يسر حياة شاشة لا بقولك يعني أنا ما أعرف نقول نجزي وندا سينكور أسو تكرك أوام عميو charge ركان دافت أنيمو يمولدو سلطان يمولدو mee warri mul'attu jettan lakkoofsa tokko barreessa hin mul'adhu hin mul'adhu mee jira sagaleen kiyya hin mul'adha moo hin mul'adhu lama ni mul'adha sultee sibiraa ina fakkaate shabakaan hin mul'atta sibiraa bakka ni mul'adha bir ni mul'adha ميلاف قولين لينا قوتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سينا فالمتا ويلكم أنا أدف الله سوسيتي جنا شيرت تقول سميرة سبون تلك شيرت تقول كوما جرتي أرجع دفتي جرتي كنا يا رب نتوركي تو كاتنا اللي أما فان نراك أبيها أسمع نافي كويه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسبي دكانا كيس جرا والله إفاد أمسي لا تسيرامس إيش إمبيا تسوا منا ما ست إرجع ست باسة نتقول إن شاء الله لا بقولي قوتي يا أما يا سلطان نمولتو هذا فرام ولدت بوي ودني جاني ندخل في بيته ولدت بوي ودني جاني ندخل فاتورا ما أنت نبغى أعوذ بالله نجا قمنا أكون بيخني غايسان لا واني نبغى سنجرو واني نبغى سوتك سنجرو صح سجر نسو صبدني بكا ما قرأت شارجي في دلامي أفتشاك اسمتي ولدت ونجرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرصون أجفت أنا بايها سوف
نافي أرسمني قرصومة جواد قالي وانتو ما نمن رادو إن ثاني شاء كانوا الله نجبان هاي كان ولين جابسين إنو تنجابسين إن شاء الله هم يعني ونما كان فودواني فودوان أنا بسرعة بس نبيس أبرجرو نم تكو فاوبي gara laafummaan keessa tarte abbaa miti. نافي شبكان كي يا موكيت Taaptaap godha seenaa. Namni والجبيسة رسلت والجبيسة ركنو kaasee الجبيسة جرا ولت أبسا جرنا ها kaarrafni qabu wal haadha firoo kaaru isinuun jettu. انجرو نافي سجلين كي كتما نبيرا قب جرا Ani bira سلطان شنو مالتاتي أنا في سرة اللي نفودن رت أي مسكينة كانت أنين رتمي ربي سنين ديسو دقاوكا akka fedhan haa ta'anii akka Turte maal jette meeti gaarii kana dubbii kana akkam maal jaalanne fuudhaa isinii dahabu welcome anaa dhufu yoom jedhu ani sabakaan kiyya moka naaf komanti kiyya mooka isiiti kiyya garuu na biraa guutudha daatadha tan niitworkii isheeti way sadiin baay'ata amma mii sadiin baay'ata asirratti Akka sirreessinaa. Wanti ani ijoolleen miidhaa jirtu gara laafa. sadiin baay'ata amma asirratti wayii shabakaa isii wallaahi qaqqaba asirratti puushin gootanii hammata Akkam wayii warra shabakaan isii baay'ee rakkisa dhugaa shabakaan isii baay'ee rakkisaa galatooma haadha fiiroo ati ijoollee eessati ijoollee arsii jedha naani naafi naani jedha
نافي قلت ما